jecha irraa deebitee ergiteef waan kana maal godhu qabda amma miskiina kudhan nyaachisu yoo hin dandeenye guyya sadi soomanuu qabda waan takka dura godhanii eegati soomananii yookaan eegati soomantee yookaan goote amma ati eegati dura goote booda eega maallaqa ergite booda soomanuu malte guyya meeqa wanni kun guyya meeqa wanni kun eega gartee maallaqa ergite Soma dura guyyaa muraas guyyaa soma kan soma dura. Somana dura guyyaa shanii. Haya bakka somanni gidee bee yookaan miskiina kudhan nyaachisi yoo dandeesse amma miskiina kudhan firraa fursiisi nyaachisi nyaata nyaachifte yoo miskiina kudhan nyaachisuu hin dandeenye immoo hin qabu amma hin qabu eette guyyaa sadeen gidee somanni bee guyyaa sadeen somanta daftee. Amin amin. Aya. Warri telefoonaa xiqqoo isinii hafe. Daqiiqachuma gartee daqiiqa shanii isinii hafe. Jimma uga afur salatin beko. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Online nita. Live rajit. Online. Masjid qafat masjid wala hada salam. Alaikum salam. Okay. halkan dalaga jumma wagga afur salate imbe la ilaha illallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aye. Januari. Sheikh Azad Koin. Mait. Gaafii qaba gaafii Koin. Gaafa daye. Sheikh waa'ee taraawiroo. Masjid ittisala nu kanatti beeytanii taraawii digdamii isa akka salaachisan akka fakkaate. Aye. Ani immoo digdamii takka salaatuu hin danda'u guyyaa dalagaa humnaa dalagaa oola kudha takka salaatuu barbaadeeti akkan wanti saniin taamu hin ta'u jechuu fedhee. Wanni jiru sunnaan wanni gartee dhufe kudha takka salaatu walakin imaamni yoo diidamii sadi salaate imaamaa hojii fit suwaaba imaamaa hojii fixachuu san akka nama gartee halkan dhaabbachaa buleeti si galu jira masgiida kudha takka salaatu yoo harkatte masgiida san dhayitee salaatte yoo dhabde gaayisiinuu sunnaadhaati kudha takka ka'ee salaatteetuma ajirii immoo gartee imaamaa hojii namni gartee kudha takkaas fixe diidamii maalis fixee akka nama halkan guutuu dhaabbachaa buleeti akkas sawaaba san dhabde. Kanaafuu digdama sadi sochoon dhaabatu dure. Waliin fixe akkas tura jira. Gaafii biraa isin gaafa dure sheeka. Gaafadhu. Sheeka jaartii qabaan jaartiin kiyya beektanii heediin kun yoo itti dhufu guyyaa afurii itti dhufa akka itti dhufullee xinnoo mul'ata beektanii qajeelee walirraan dhufuuti. Amma fakkeenyaaf leengadda soomanaan ooltee erga sooma furtee kaatee booda akkana salaataaf mana fincaanii yoo seentu dhiiga ofirratti agarte beektanii. Soomni guyyaa sanii sun akkami erga sooma furtee kaatee booda ka dhiiga ofirratti agarte soomni guyyaa sanii sun akkami. Eega soomana furtee kaate soomana wanni magri eega gartee azaanee eega furtee dhiiga ofirratti agarte. Azananii eega furte booda.
azaananii eega turte booda mana fincaanii ol seentu ofirratti agarte salaataaf hogguu uddachuuf jedhu. Dhiini agartee kun dhiiguma agartee heydii gurraachisanii jechuudha. Deeguma heydii kan guyyaa Azaana booda kajeelee gadi hin buuf beeksan. azaana booda yoo irraa bahe soomani si sayya. Azaana dura yoo ta'e immoo soomani ni jaba. Akkas. Amma bakka san hin beekne yaa sheeka bakka san hin beekne soomana dura ta'ee soomana booda ta'ee hin beekne isiin garuu guyyaa soomaan ooltee waggaa lulluqattee kaate booda erga sooma furtee booda mana fincaanii yoo seentu ofirratti agarte dhiigasan. Sooma booda ittee haa fudhattu akkam goona ree akkam beekne isin beeknu isiin hin beektu nuti beekna amma akkam goona beektu. Wallahi illee bakka san ta'e dhibee. Egaa isiin immoo yeroo irraa beesan isiin hin beektu nuti kami beekuu dandeenya ree wanni jiru shari'atti immoo shari'atti wanni jiru sooma azaana duratti yoo irraa behe odoo bakriin hin azaanne deega 20 deega 30 dura yoo behe soomanni isiin bada yoo immoo eega isiin furte booda irraa behe soomanni isiin sayya akkas. Ayya galatoo maastaa zumri no dheeraa dhaara duumri keessannoo faadha beektu ishii galatoo ishii galatoo ayya eegaa jira keenya kamittan waggaa 4 ani galgalaan dalagaa jummaan salaannee sirrii miti wajaalna leyla libaasaa wajaalna nahaara maasha rabbii waan jee wajaalna leyla libaasaa wajaalna nahaara maasha guyyaa deemaa dagartee riskii deessan barbaadaadha atimma salaata jummaa dhiisi salaatu bakaanuu salaatuun akkamre guyyaa ni raftaa salaata guyyaa kuchiifteet guyyaa ni rafta zuuriin hin jirtu asriin hin jirtu kanaafuu liajli duniyaa yettee jummaas dhabdee amata 4 guutuu salaataas gartee dhabde kanaafuu sirrii mi dalagaa san stoppi godhi dalagaa guyyaa dalagadhu obboleessa kan riskii qabu rabbiin dalagaa bareedduu siif kannaa ammarraa eega dhageeyse dalagaan ati halkan dalaydu san completely halaaka guututti si balleeysti jiruutee balleeysti akhiraatee balleeysti sigalee qabriitee balleeysti kanaafuu dhaabee dalagaa guyyaa dalaginaas hin jee osoo doolaara tokkoo taate zaata akkatti fakkeenya osoo doolaara tokkoo taate osoo waan fedhe taate dalagaa halkaniin dalagina abadan ati kun gartee wanni hojii jirti salaata namni kun yoo salaata hin qabne gartee islaamummaan teenya maal yaa buyyaa jira keenya laladho amata 4 guutuu gartee amata 4 guutuu jummaan salaanne jechuun khatarun adiim usrii takka malee namni jummaa 3 wal jala dhiise kutiba min almunaafiqiin jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi kutiba min almunaafiqiin kanaafuu waa hada akbar musiiba uma dhugaa walitti himuu gaarii beeyta dhugaa walitti himuu gaarii kanaafuu obboleessa keenya yoo dubartii taates dubartii yoo taate dubartii irratti hin jiru silaa dhiirumaa amma nu gaafate kanaafuu obboleessa keenya si jaalannaa waan kana gartee dhiisi dhaabiitii ibaadaateeti jeebi'adhu jummaa kee ti jeebi'adhu toobadhu taama dura toobadhu rabbii siif dhiisaa dalagaallee ta ajaa'ibaa rabbi sii kanna meechee godhate baatiin tun baatii ramadaanaati guutuu dhiisi yoo ati dalagaa guyyaa ta ajaa'ibaan harkatin insha Allah bi'idhnillah ni agarte yoo dhugaan gartee ati gartee wanni kun allaa khatara rabbiin nan dhiisu yaa rabbii kiyya gartee taama duraa naa dhiisi jii toobadhu dalagaa teeta guyyaa deebii jummaa kee salaata kee waajiba kee salaati galee dalagaa halkanii no ayyee warra immoo isinii banne hanga daqiiqaa qabdan itti fayyadamaa isinis isinillee daqiiqaa 20 hanga gartee 25 takka isinii kannina itti fayyadama akkasi jara keenya hedduu takka gartee akkas biyya arabaatti islaamma kee inni amata 4 jummaan salaanne jiru
biyya arabaati moo biyya faranjiiti minaa deebisi arabni silaa'uu gabratti nama beekaati jummaan usiran jiru jaani bar dalee duute jetta biyya irraa dheeditan arabni gabra beeka jummaan siran jiru jaan dhiirwotee nyaanu si galee namni dalagataaf daga malee gabri eessa jiraame anshurtaa suudii irraa nan gaafatinaati sheekota jiru gaafadha jaartii fuudhuu edda si barbaanna gaare waggaa 7 maal jette boo sheeka komentii dubbisi shurxaa rakkoo nutti taate komentii dubbisi shurxaa waggaa 7 waggaa 7 anuu hin salaannee jummaa aboo toobadhaa rabbi jaa waan akkanaa dhiisa ifina laakina akkana jirra kun olaal amma kun warri gurubbiin tunilleen akkan kunu akkana jirra waan rabbiin hin feene akkana gartee dalaynaa maallaqa duniyaa jecha akkana gartee xiqqeenyi bikkayyuu rabbiin nurra buuse jara keenya alaaqa guddaa keessa jirra biyya arabaati a'uudhu billah warra biyya faranjii warra biyya arabaa kanarra hammaatee beeka warri biyya faranjii sirritti onni godha warra biyya arabaa taa ammoo dubbii irraa jira gattaa ibaadaa godha waan hin taane gartee maallayni kana wali qabdu kun kaa irraa biraa siidha arabni nashiidaa zamanaa keessan jirru boonuti quraanuma rabbii qara'u malee nashiidaan maali abbaa quraana rabbii qaraa maafi nashiidaa النشيدا كولي قدا خانا كولي تقلتي يو جاء وهذا كتاب ربي قرأ يا رواتاتوا توني بلا جايباتي مصيبة دا ربي نواستر soomana guyyaa 24 yeroon taariiba turen soomanne haya duboo yaa warra komentii wayyaa dhiirokkoo mataana haan soomanne amata 5 dura soomana kafaluu jennaan namni sooma hin ta'u miskiina nyaachisinaan jedhan soomana amata 5 duraatimi kafali soomanni kun gidee bee kafali somarun intau miskina nyaachisina anjaani ayu shari'atin hada shari'ata mi khami hakkana jawo khami hakkana jawo bi ayi dalilin somarun intau miskina nyaachisi somana amashan dura garte ati yo taariba do demtu somanin diidami afran sirra jiru gide somanni be somani nyaanni ati nyaachiftu tokka jiru tawbadduuti anga garte amashanan kana somanin tawbadduuti somani gide somanni be tamnin jiru sani abba akkas wallaa kun gaaree miti haya arra warra koomentiiti warra ilmaa himooniin cufaa warra koomentii kanaaf hin deebisa saahiban kiyyaa warra koomentii kana naaf ta'anii beeta gidee waan barreessa anuu gaafa tokko nabira dhuftee ishaaraan salaatee kan godhu maal sibira dhufre maal sibira dhufe shanyii waa guutuu aya baruu ta'e ol qixxeessi gaammaan bira kuteete sheekha waggaa 2 salaannee jummaa shurtaa saudii kuttega wanni qabantaan tol kuta تشرطة سعودي أن الله جفت وشيكوتا سعودي جفت قافدا نما سرتي شرطة سعودي دي مالون نجا
beekotu suuti jiru gaafadha isaantu beeka warra komentii qaba gainee tamboo warraan tan suuta ka Ega. Oh, imon cufa jirti. Amma banne kuno. Sa warri immoo maal ta'e kan hin jiru illaa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jette hai imo mal taate kanin jo ella coba jirti way ya rabbi malo dubina kanago assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh aga kam tayyarku isa jira alhamdulillah ايه ورا شرطه احنا في الراجل ليس استاذ امه مرتك قوي ورجل ما كانوا وقانا في التعبئي شو كان ما مرتك قوي اكن انا راتي دبر استاذ غي شيخي تدبر ده ايه والله ابان الدنيا هنا اكل غوته دي ايه خلاص كن قال لين فرا ما قال انا نقش ليه صلاه دي نقل جاني ايه البقى جمعه دي في جمعه دي هنا بقى ما كبيت نقش دي نقش لين تحويلاتي هايا